Bajata uummachuu yeroo jennu maal jechuudha? Maallaqa kee qixa sirrii taheen bakka inni itti bahuu deemu yookaan akka inni itti bahuu deemu wantoota bajanni kee irratti bahuu deemu lafa kaayyachuu jechuudha. Haalli qabiinsa maallaqaatii fi qabiinsa yeroo bu'a qabeessa ta'e oomishtummaa fi guddina dhuunfaa keetii keessatti shoora olaanaa qaba. Qabxiilee tokko tokko kanneen yeroo fi maallaqallee qabuuf nu gargaaran maal faadha? Jirtu akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota kiyya kabajamoo kanneen bakka gargaraarra na daawwachaa jirtan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagayni isiniif haa ta'u kan isiniin jiru ana Daraaraadha. Isin hundinuu akkuma beektan chaanaala kanaan chaanaala waa'ee barnoota diinagdeetii fi qabiinsa maallaqaa faayinaansii islaamaa akkasuma barnoota diinagdee fi guddina diinagdeetii wal qabatan kan itti wal barsiifnudha. Kanneen hanga ammaa subscribe gootan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Warri khaanis ijoolleen teenya subscribe godhaa yaadaa fi akkasuma wantoota akka isinii dabalamu barbaaddan komentii jala naa kaa'uun dagatinaa yaanni keessan nu utuba waan taateef. Duba arraas barnoota keenya kan qabiinsa maallaqaa jiru kan itti fufnu ta'a jechuudha. Mata dureen keenya har'aan tanaa maali dhiiroo? Kallattumaan gara mata duree teenyaan dabarru ta'a. Na waliin turaa gara takkalleen deeminaan isin jechuu barbaada. Galatooma mata dureen keenya har'aan tanaa akkumaan jalqaba irratti isiniif ibsuu yaalee yeroo fi qabiinsa maallaqaati. Yeroo fi qabiinsi maallaqaa walii maali? Kan jedhu hallaallu ta'a jechuudha. Qabxiilee takka kanneen barbaachisoo tahan yookaan kanneen beekuun nurra jiraatu yeroo fi qabiinsa maallaqaatiin wal qabatee hallaallu ta'a jechuudha. Tokkoffaa galma qulqulluu ta'e lafa kaayyachuu. Kana jechuun define ibsuu danda'uu qabda maal galmaan gahuu akka feetu. Yeroo hangam keessatti kana jechuun galmi ati lafa kaayyatte tokko yeroo yoo ittiin qabanne galma sanitti galma lafa kaayyatte sanitti yoo yeroon qabanne waan san numa jalqabde malee sa'a xumurtuun qabu jechuudha. Akkasuma waan saniif yeroo lafa kaayyachuu jechuun erga galma san bira gahuudhaaf galma bira gahuu feetu saniif yeroo lafa kaayyatte yeroo hanga sanitti maallaqa hoo bajata hangamta akkasi barbaachisa kaayyoo keessan galmaan gahuuf kan jiru ifa hansiif ifuta. So kanaafuu maal si barbaachisa? Taayimii yookaan yeroo qixa sirrii ta'een lafa kaayyachuu danda'utu sirra jiraata. Akka maallaqni kee hin qisaasamne kaayyoo ta'e galmaan gahuudhaan wal qabatee jechuudha. So kanaafuu kallattiidhaan galma ifatee akkasuma kan yeroodhaan daangeeffame qabaachuutu sirra jiraata jechuudha. Kuni ammaal si godha? Clear direction kallattii ifatee fi kaka'umsa keessatti uumaa jechuudha. Inni lammaffaan bajata uummachuu. Bajata uummachuu yeroo jennu maal jechuudha? Maallaqa kee qixa sirrii taheen bakka inni itti bahuu deemu yookaan akka inni itti bahuu deemu wantoota bajanni kee irratti bahuu deemu lafa kaayyachuu jechuudha. Kunis waan yeroon daangeeffame jechuudha. Fakkeenyaaf bajata waggaa, bajata ji'a 3 jettee lafa kaayyatta. Ji'a kanaaf yookaan ji'a 3 kanaaf wantoota kanatu na barbaachisa kan jiru jechuudha. Yeroo tanatti kana godhuu, yeroo tanatti kanaaf baasu, yeroo tanatti kanaaf baasuu kan jiru jechuudha. So kanaafuu maaliif si gargaara kunis? Odeeffannoo dhugaarratti hundooyte tan yeroon daangeeffamtee fi galma faayinaansii kee bira akka dheetuuf si gargaara jechuudha. So kanaafuu bajata yeroodhaan kaayyachuu jechuudha. As keessatti maalirree yeroos qusattee akkasuma haala baasii keetiitis sirreeffattee jechuudha. Inni sadaffaa hujiilee ta'eeti hujiilee dursa kannuu qabduuf dursa kannuu. Akkana jechuun hujii barbaachisaa taate yookaan tan dursuu qabdu dursuu jechuudha. Kunoo maaliif si gargaarsa? Kaayyoo ta'e bira gahuudhaaf wantoota si fayyadan yookaan gaaza sii tahan irraa tokko jechuudha. Hujiilee wal duraa duubaan kaa'uu jechuudha. Kunoo yeroon akkamiin wal qabata? Maallaqaan akkamiin wal qabata? Hujii wal duraa duubaan kaa'uu jechuun fakkeenyaaf tan irra barbaachiftuu taate dura aansiteeti haalatti aantuun tatti aantu keessa. Tarra barbaachiftuu san yeroo hanga isiin itti jalqabdeetti xumuramuu qabdu jechuudha.
Tatte'aantus yeroo tanaa jalqabdee yeroo sanitti. Taanis yeroo tanaa jalqabdee yeroo sanitti. Kuni maaliif si gargaara? Yeroo itti qabatte sanitti bakka yaadde san yookaan galma gahuu feete san akka geessuu fi galma san bira gahuudhaaf baasii baasuu qabdu qixa sirrii ta'een hojiilee ramadatte san irratti akka baaftuuf si gargaaraa jechuudha. Inni biraa use time management toolidha. Meeshaalee yeroo teenya bulchuudhaaf yookaan qabuudhaaf si gargaaran fayyadamu. Kuni maal fa'aadha? Wantoota akka kaalandaraa jechuun yeroo timers jechuun taayimii yeroodhaan wal qabatu kaalandara guyyaadhaan wal qabatu jechuudha. Aappiilee akkana kan yeroo sii qindeessu orgaanaayis sii godhu akkasuma haala yeroo san ittiin hojiirra oolchuu qabdu kan sii kaa'u jechuudha. So maal fayyadamuu qabda? Meeshaalee qabiinsa yerootiif si gargaaran fayyadamuun barbaachisaadha jechuudha. Inni biraa reduce unnecessary expenseedha. Baasiileen barbaachifne hir'isuu jechuudha. Kunoo adda baafattee waan barbaaduu fi waan si barbaachisu adda baafattee baasiilee barbaachisoo hin ta'in tan ustee baasuu jirtu san eliminate godhuu yookaan dhabamsiisuu danda'u. Kana jechuun yeroo yaadde sanitti galma keessan bira akka geessuuf si gargaara. Yoon kaan ammoo kaapitaala biraa si gaafateeti yeroos dabalata si gaafataa jechuudha wanni kun. So kanaafuu maaliif si gargaara kuni akka daily guyyarraa waan godhuu qabdu waan baasuu qabdu san akka baasuu qabdutti akka baaftuuf si gargaara jechuudha. Inni biraa automate saving. Kana jechuun waan jeetti harkatte yookaan waan waggatti harkatte yookaan gabaabdumatti jeetti hajannu harkattu kana yeroo gootee fi yeroo sanitti automatically gara akkaawuntii kee qusannaatii fi investimantiitti waan dabruu qabu akka dabarsituuf jechuudha. So gaafa yeroon ji'aa san dhumtee damozni kee dhufu yeroodhaanii akka nama alaarmii guuteetti yeroodhaan qabdee achirra keessa kan karaa seevingii deemuu qabu yookaan karaa qusannaa qabu deemuu qabu akka deemu jechuudha. Kunis karaa itti kaayyotee bira akka dheettu si salphaturraa isa tokko jechuudha. Inni bira biilii yookaan kafaltiilee garagaraa kanneen akka teelee fi tirikaa wal qabatu yeroon kafaluu jechuudha. Ji'atti dhufa wanni kun yeroodhaan waan kana yoo kan qabne taate yoom geessi kan jedhutu jira jechuudha. So yeroo isii qixa sirrii ta'een beekuudhaa fi sa'aa isii sanitti kafaluun idaa keessa kan galleef si gargaara. Idaa keessa galuu dhabuun kee ammoo qusannaa kee ol kaasaa jechuudha. Qabxiileen yeroodhaa fi qabiinsa maallaqaatiin wal qabatee ilaalle kan arra isinii qabadee dhufe kana fakkaata. Qabxii wal fakkaataa fi barnoota wal fakkaataan guyyaa biraan ga walitti deebinu bakkuma jirtanitti hundi keessanuu nageenyi rabbii isiniif haa ta'u. Peace.